Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Caffeen federaalaa har'a muudamaa fi seerota raggaasiseera. Caffeen federaalaa yookaan manni maree bakka buutota uummattoota Itoophiyaa walgahii isaa idilee bara kanaa 17ffaa har'a taa'aa oole. Caffichi walgahii sana irratti Komishinii Mirga Namaa Itoophiyaatiif hoogganaa itti muudeera. Komishinichi akka hooggananiif mootummaatiin kan kaadhimamanii dhiyaatan obbo Biraanuu Addeelloo turani. Isaanis Komishinara Komishinii Mirga Namaa biyya kanaa akka ta'aniif manni marichaa sagalee caalmaatiin fudhatee raggaaseera. Duraan bakka sana kan qabatanii turan Dr. Daani'el Baqqalaa gadaan hojii isaanii xumuramnaan adoolessa dabre keessa fedhiitiin hojicha gadhiisuun kan yaadatamudha. Ergasiitii akka guyyaa har'aatti waajjira sana akka eeggattuutti kan hoogganaa turan itti aantuun komishineraa akka ta'an Aadde Raakeeb Mallasee ture. Kan komishineraa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'anii har'a muudaman obbo Biraanuu Addeelloon bara gadaa muummicha ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawii keessatti itti gaafatamaa kaabinoota mootummaa ta'anii hojjetaa turani. Waggoota 10 darbaniif garuu abukaattoo seeraa fi gorsituu dhuunfaa ta'anii hojjetaa akka turan seenaan isaanii har'a caffeef ibsameerraa hubatameera. Kan biraa immoo manni marichaa seera barnootaa fooyya'ee bahee har'uma laalee raggaasiseera. Wixineen labsii barnootaa qophaa'ee har'a raggeessuun kan jedhu labsichi barnoonni lammiilee hundaaf akka wal ga'u kan godhu qulqullina barnootaa kan eeguu fi ogummaa barsiisummaaf xiyyeeffannoo kan kennudha. Erga irratti mari'atamee yaadni gabbisaa irratti kenname booda mormii namoota 10 fi sagalee kan hin kennine 2 irraa kan hafe harka caaluutiin labsiin lakkoofsa 1368 muraa 2017 jedhamee ragga'eera. Luba Balaay Mokonnon dabalatee namoonni isaan waliin himataman har'a manni murtii murtoo irratti dabarse. Luba Balaay Mokonnon hidhaa waggaa 5 fi qarshii 10,000 manni murtii federaalaa har'a irratti murteesse. Herreega baankii damee gamtaa Afrikaa naannoo Meeksikoo jedhamurraa doolaara kitilaa 6 fi 50,000 waliin dha'uuf yaalaniiru jedhamuun kan himataman lubni Balaay adabbiidhaa waggaa 5 fi qarshii 10,000 irratti murtaa'uun ibsame. Shakkamtoonni 5 galmee luba Balaay Mokonnon jalatti himataman baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaa irraa kaffaltiin akka raawwatamuuf ajajni tokkoyyuu osoo hin jiraatiin doolaarri kitilee 6 fi 50,000 akka kaffalamuuf ragaa sobaa baankichaaf dhiyeessuun kaffaltii gaafachuu isaaniin yakka waliin dha'uu cimaan himatamaa turaniiru. Haaluma kanaan himatamtoonni tokkoffaa hanga sadaffaa jiran dhaddachaaf dhiyaachuun ibsi himannaa isaan kan qaqqabe yoo ta'u himatamtoonni arfaffaa fi shanaffaan ammoo teessoon isaanii argamuu dhabuu hordofee himanni isaanii akka adda citu ta'eera. Himatamtoonni kunneen ragaa ittisaa dhiyeeffatanii kan turan ta'us ragaa dhiyeeffatan ragaa abbaan alangaa dhiyeessee qolachuu dhabuu isaaniin himatamtoonni murteen balleessummaatti murtaa'een manni murtii dhaddachaa har'a amajjii gaafa 30 bara 2025 ooleen himatamaa tokkoffaa luba Balaay Mokonnon hidhaa cimaa waggaa 5 fi qarshii 10,000 himatamaa lammaffaa fi sadaffaa tokkoon isaanii hidhaa waggaa 3 fi ji'a 3 fi qarshii 3,300 itti murtaa'eera. Mana murtii olaanaa federaalaa Lidataatti dhaddachi dhimmoota yakkaa malaammaltummaa ramaddii sadaffaan oolameen kanaan dura amajjii 15 bara 2025 ragaalee bitaaf mirgaa dhiyaatan qorachuun himatamtoonni yakka himatamaniin balleessaa raawwachuu isaaniitti murteessuun isaa kan yaadatamu ture. Itoophiyaatti kana booda namni kamiyyuu mana barumsaatti galmaa'uuf waraqaan eenyummaa biyyaalessaa qabaachuun dirqamadha jedhame. Itoophiyaa keessatti bara barnootaa dhufurraa eegalee galmee mana barumsaaf waraqaan eenyummaa dijitaalaa faayidaa jedhamu akka barbaachisu mootummaan beeksise. Daarektarri olaanaa sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa Itoophiyaa akka ta'an obbo Yoodaahee Zamikaa'el barbaachisummaan waraqaa eenyummaa dijitaalaa naannoo mana barumsaa keessatti qabu olaanaa ta'uu himan. Mootummaan bara 2030tti waraqaa eenyummaa faayidaa jedhamu namoota kitila 90f kennuudhaaf kan karoorfate yoo ta'u yeroo ammaa kana namoonni kitila 11 fi 400 waraqaa eenyummaa kan argataniiru jedhan. Daarektarri olaanaa eejensii galmee siivilii fi tajaajila jiraattummaa kan magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Alamaayyoo akka jedhanitti ammoo jalqabbii kanaan manneen barnootaa waliin ta'uun hojiirra oolchuuf hojjetaa jirra jedhan. Haga ammaatti manneen barnootaa keessatti galmeen ragaa dhalootaa daa'ima dhiyeessuudhaan raawwatamaa ture ka jedhan. Aangawaan kun karoorri haaraan kun daa'imman umrii isaanii waggaa 5 ol ta'e waraqaa eenyummaa dijitaalaan galmaa'uu akka qaban yaadachiisaniiru. Itti dabaluunis magaalattii keessaa aanaalee 116 keessaa 21 duraanuu waraqaa kana
fayyadamaa akka jiran himaniiru. Babal'inni waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa kun dhiibbaa bal'aa mootummaan dameelee adda addaatti makamuuf taasisaa jiruun kan wal simuudhaas jedhan. Bara 2022 irraa eegalamee waraqaan eenyummaa dijitaalaa hojjettoota mootummaa, sirna gibiraa, bittaa mootummaa, daldalaa fi baankii akkasumas balallii biyya keessaaf dirqama ta'ee jira. Puutlaand keessatti lammiileen Itoophiyaa qaamolee nageenya mootummaatiin ajjeefamaniiru. Mootummaan Puutlaand garuu kun dhugaa miti jedheera. Kaaba baha Somaaliyaa bulchiinsa Puutlaand guyyoota lamaan darbanitti lammiileen Itoophiyaa qaamolee nageenya biyyattiitiin garee shororkeessitoota Islaamaa deeggaran jedhamanii ajjeefaman, kanneen kumaatamatti lakkaa'an ammoo mana hidhaa jiraachuu maddeen himan. Keessumaayyuu magaalota guddoo Puutlaand kataan kanneen akka Gaarwee, Bosaasoo fi Kalkaawee keessatti ajjeechaa, hidhaa fi saamichi lammiilee Itoophiyaa kanneen biyyaa baqatanii achi jiran irratti daran hammaataa dhufeera. Keessumaa magaalaa Gaarwee keessatti lammiileen biyya kanaa 500 ol hidhamanii akka jiran Addis Istaandard baaseera. Dhimma kana ilaalchisee poolisiin bulchiinsa Puutlaand lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessatti ajjeefamaniiru jechuun gabaasaaleen ba'aa jiran soba jechuun waakkateera. Godaantota irratti dhagaan darbatamuu eeruun namoota gocha badii fi saalfachiisaa akkasii raawwatan ammoo to'annee seeraan gaafachaa jirra jechuun poolisiin Puutlaand ibseera. Poolisiin Puutlaand maxxansa karaa miidiyaa hawaasummaa X-tiin amajjii gaafa 29 bara 2025 baaseen akka beeksisetti taanaan Puutlaand keessatti lammiin Itoophiyaa tokkollee akkan ajjeefamne ibsuun gabaasni dhiyaate sirrii miti jechuun kufaa taasiseera. Mootummaan gocha akkasii akka hin raawwannee fi jiraattota hunda kutannoo fi murannoon akka eeguu gad-jabeessee meera. Waxabajjii bara 2024 keessa lammiileen Itoophiyaa waraqaa baqattummaa seera qabeessaa hin qabne tattamaan biyya kanaa gadi dhiisaa ba'a jechuun ajaja dabarsuun kan yaadatamu ture. Dabalataanis jalqabuma bara 2024 keessa mootummaan Itoophiyaa Somaalilaand waliin walii galtee wal hubannaa ulaa galaanaa argachuu dandeessisu mallatteessuu hordofee lammiileen Itoophiyaa keessa jiraatan doorsisaa fi miidhaan irra gahaa jiraachuu Gaarwee gabaasaa tureera. Seneetarri Ameerikaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa adda addaa uumuuf Masrii irraa matta'aa fudhateera jedhamee hidhaa waggaa 11 adabame. Seneetarri Ameerikaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf Masrii irraa maallaqa fudhachuun hojjechaa tureera jedhamee hidhaa waggaa 11 adabameera. Seneetarri Ameerikaa kutaa bulchiinsa Niiw Jeersii Bob Maandees jedhamu kun yeroo seneetara turetti dantaa Masrii eegsisuu fi maallaqa fudhachuun hojjechaa turuun himatameera. Maandees maallaqaa fi konkolaataa Mercedes Benz Masrii irraa fudhachuu manni murtii Ameerikaa mirkaneesseera. Himata kana malees wantoota adda addaatiin kan himataman himatawwan 16 Maandees irratti dhiyaachuun dhagahameera. Kana malees namichi Waayil Haanan jedhamu Masrii fi Maandeesiin wal qunnamsiisuun himatame tokkos hidhaa waggaa 8 fi adabbii $1 kitila tokkoo fi 250 adabameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennee kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.